ما جد حارو حاملي كويا إيجا كو نافياتي ولا كذي دكتورة بيدباي نتفكادي نما أي نيوز نافيار قل تجا نافياتي سلوكو وجرمو أي كنا تومي ما كتير كوستا سوكاري ديما حارو هي جرتامي ماكي نسودا جستا أرى ماكيشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام فيديو ما جفت ديرو أكين يده تحاسو مجرى سنيدم والله مالي فيديو بندا يعني بنا في ما جفت فيديو ديرو سي برس سمعت بر نما بوليتيكا فكاتا جولين سوداتي بوليتيكا نيت أيوه أوكي السلام عليكم. نجا والله الحمد لله جرة سمعت بر ماكي نما سوداتي سابر كنا في جولين سوداتي بوليتيكا أساجر تسينجتي ati waan haasoftu qalbii irraa haasofta waan ta'eef saniif waan lolaa jirtu fa'aatti fakkaate. برا أنا أمتى خيال سجلين تي مالي يعني ما جزي خسين عندي نسوداج لما سوداجستا سنير فنام جتو يا والكباجو نسر مجرتي قرآن إذا كنا ننجح نتي دعامة سنيرين نسوداجستا جزي جانا ما هاي مال جتو مي. No, yeroo gariibee takabajaallee numa jirti nama sodaachista jechuun takabajaallee numa jirti ati akkasitti fudhadhu. Anyhow wanti amma raasa'utti jirtu warri amma mubii raasa'utti jiru wanni tokkoon hubatamuu qabu maal beektaa namni hin hojjenne namni hojjetee hin argisiisin hojjetellee argisiisuudha kan teenye waa'ee nama haasa'uun itti salphaadha. Because hojjetee hin beeku kaa hojjetee hojjechiisellee hin beeku waan ta'eef. Saniif namoota akkasii sanirra ilaaluun hin barbaachisu. Namni yeroo tokko taphate yeroo kuma tokko taphate yoo qabaatte kennu yoo hin qabaatiin ustee taa'u namni si dirqa jira hin jiru bar. Manatti kudhanii aboo kootu taaptaap godhe aboo kootu lillii kenni aboo kootu leenca kenni namni jedheen tokkolleen hin jiru. So danda'u laalu dadhabu itti dhiisu malee namni akkamitti namni geemii namni tokko biyya tokko taa'ee taphatu biyya tokko taa'ee inaaf rabbii jaati. Barta Oromootu ajaa'ibuma. Maama feemasoota Arabaa mee ilaala. Guyyuu numa taphatu geemii guyyaa rabbi uume kana hojiidhuma godhatanii taphatu. Kennaan achirra isaanii kennamu 100,000 miliyoona tokko maal kana. Gara namni abbaa kanaa jiru hin jiru. Maaf akkasitti hin baranne namoota biyya biraatirra. Haasidummaan tun keessatti nama geessiti. Akkama walii qolloftee kinoo gabrummaa keessatti nu teessisaa jirti malee. Deebii immoo namni mubiin nama itti inaafan osoo hin taane nama itti hontaa ta'an osoo hin taane namni numaatu akka geema san yookiin mo'atu yookiin ammoo geema san injifatu godhuudha. Maaliif hojii isaa haa xiqqaatu haa guddatu namni kun yeroo hunda namuma gargaara. Sinii galee nama gargaaruun nama fuuldura dhaabachuu waa'ee namaa dubbachuuf namaaf rakkachuun immoo hangamta akka kun ulfaatu abbama dalage santu beeka. Nama biraati salphaa ta'uu fakkaata meebi nama badhee taa'ee wama tokko iyyuu hin dalagne. Kanaaf yaa Oromoo walitti hinaafuu dhiisaa faayidaa hin qabu walitti hinaafuu. Dhimma nama tokko hangaasuutu san waan tokko soo dalagame waan salphaa tokko soo dalayde mataa keetiifu miti kanamaati miti mataadhuma keetiif osoo waan tokko dalayde santurra bu'aa qaba malee
Olkaatee onnaa banattee waa'ee nama tokko waa'ee mubaarak tokkochaa haasa'uun kuni wallaalarraa madda waan ta'eef waan akkanaa kana keessaa haa baanuu. Sababnaa baay'ee wanta gaarii jalqabdee itti fufaas isin jala yeroo dheeresse natti fakkaata maki. Bakka waan biraa haasuu nama kana booda okay. Namni ilaal dubbii kan dhageenya dhageessisuu taati dubbiin takka babal'attee deemti saniifuu dubbiin tiktok sanumaafu akkasii waan bira haasaa kana booda gara yaada kanatiif waan sirriittee dubbadhu ati maan dubbanne maal jettee maake dubbadhu malee gisee meeqa bara uffata mataa hojjetaa namni hundi si biraa dubbatee gabbuu jira. jechuun haasabni haasaa jiru namni waan biraatiin Dubbadhu baala maal taate? ani bakka isaa dubbadhu soo bakka kiyya dhufee namni naa dubbate baay'ee natti tola. Masa darbiyyeessa nama si bika si buu jiramu. jechuun akkas jechuu osoo hin taane hin jiraami. Namni naa beekee namni akkanaan naa dubbatu sodaatee gaariidha. Hin sodaata. Nama si dubbatu jiramu erga okay eenyu si dubbatare si galchina. Dhugaa dubbachuuf maakee sana durallee dubbadhee ture deebi'ee dubbatuun fedhu sanii. Sani malee waan bira hayi san biraan waan biraan naasoitu taphattee koofaltee samma kaasanuma wanni ati asooitu kisaa fedhafte. Biyya kam jirtu abboonni? Siif immoo qallaal si fakkaatu danda'a naaf qallaal miti. Garuu wanni ayyaadu sanuma saba waan ta'e. Yaaba maaki maaluma goote gurbaa? Arooma takka nan goone. Abduu dhiisat anaaf isiitu wal beeka waan ta'eef ati dhiisi. Haa dhiise. Isiinis osuma beektu na gaafataa jirti waan ta'eef. Dhiise gama kooti. Nu dubbii nu dhorkitaan gaafa fi fuula keessa ol laalaa. Karaa isaa rakkoon qabu. Jirtu akkam jirtu? Jirra. Baga jiraattan. Maaki akkam? Jirra baga jiraatte akkam? Jirra rabbiin galannaa ga'u. Abduu Waayu akkam? nagaa bi fayyaadha. Jirra sanyii koo akkam? Jirra galata isaa. Jirra baga jiraattan. Akkam ganamni bariin akkam jira. Bariin bareeda. Galoo dubbadhu maal? News table. Ay warra amma seeneef. Akka deebitee waan jettu seentuuf malee waan biraatiif miti. Okay. Dubbadhaayyee.
waa'ee waliigalaa haasaa jirtan na fakkaate. Waa'ee waliigala. Wantoota jettan na fakkaate abduun duratti yoo ta'u baay'ee sirriitti hin dhaggeeffanne garuu isinii xumuraa jirtaniin seene. Laki amma dhimma san dhiisnee jirra. Dhimma san bira dabarree jirra maaliif? Kan dhaga'iinis dhageessuu taate waan taateef san dhiisnee jirra bira kunnee jirra san. Amma waan bira. Baay'ee bareeda. Abbaan haala jira. Abbaan mana irraa gurri haala yaasan akka hin taane. Bareeda gootan. Akkam bultan maak? Akkam nagaa Afrikaa fayyadamu. Naannoo Turkii keetti beekan si buuse akka deemtu seentuuf. Ayyee argaa keessanii akkam? Fayyaadha akkam nagaa mi? Maaf baddee garuu sammuu? Amma deebi'ee biizii keetti ba'a. Baddee jirtaan bara? Amma deebi'een jira. Ayyee ayyee. Nagumaaf baddee garuu maakii baay'ee sidhamne garuu sooshaal miidiyaan irraa duraan yeroo hunda si hordofna. Xiqqishoo tiktookiin kunis waan gisee hedduun irra gubatu xiqqishoo mee warri na jalatti hidhata kun na jalaa haafu jetu man xiqqoo anis badee achirraanis xiqqishoo waan biratti hojii biraatti jira sanumaaf. Raajullee homaa akka duraanii hin dhabne. Sidhamnee raajuus hin dhabne homaa akka duraanii sooshaal miidiyaan irratti hin argine raajuus. Galgaluu laayifiin seenaa minni moonii dhiisanii quban qabu. Darbee deena baay'ee seena. Baay'ee sooshaal miidiyaa irra malee maakii hojiin duraan akkas hojjetaa turtan baay'ee bareeda ture jechuudha. Yaa tiktookii fayyaa gubatee adda nu fageesse. Maali baay'ee hodhisaa bare tiktookii baay'ee hodhisaa nutis baay'ee isin hordofaa turre baay'ee nama bohaarsa waan ta'eef dhimmichi immoo bohaartiidha waan ta'eef deebi'aa. Hiriira irratti ba'a tiktook kanarratti dhugaa deebi'anii. Badee raachuulleen bara erga gaafa intartimantii banateeti laayif kanarraa badee jira. Maakiinis kinoo akka waan sheerii tiktook keessaa gaafa tiktook banamu achi keessaa qabaattee akka waan achi keessaa sheerii qabdutti tiktook kun gaafa isiin banattu qab. Kamiin dubbadhu shi haaseen waliin taphadhu. Raachuun daandii jiraam biyya deemaa jira kanatti sammuna kan bademu. Ta'uu danda'a. Hojii adda addaa namni gisee miidiyaa kanarratti yoonni je waan tokko ni jira ijoolleen biyya jirtu. Waa hojii adda addaa fa'aa uummataaf dhiyeessu waan akkasumaati. Sanumaaf biizii ta'a jite yaada gaama yuutuuballee waan qabuuf saniif ta'uu danda'a. Akkasitti nu badda malee waan biraa akka quban qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Akkamitti namni akkasii miidiyaa irratti yeroo dheeraadhaaf ho'isee namni baay'een hordofaa ture haga ammaatti quban qabu jettaa maakii waan saamaan. Namni guyyuma tokkollee wajjin haasa'eyyoo waan akka guddaatti ilaalamaati nama miidiyaa irratti haga kana wal faana hojjete dhiisiti. Akkamitti quban qabu jettaa? Anis jechuun anis biiziin ta'ee innis biizii ta'ee sanumaaf waan biraatii miti. Akka nagaa qabuun hin beeka anis akka nagaa qaba innis nagaa qaba. Akka san. Irraan deebiin qaamaalo irraan deebiin haasa'ii himi. Xiqqoo amanuu jirti dhiisi amma. Amaan sun xiqqashuu. Amanii. Amanu hiriira irratti baanaa hafe. Akka deebi'aniif. Sammuna darbe immoo ammallee biyya Kaazakistaan waan ta'in jira jedheeyyuu sammuna darbillee yuutti wajjin ture. San booda immoo bakkumayyuu dhaabbiidhaan hin qabu ture innis atillee sababa peejiin koosne jalaa gubate akkasitti quban qabu isa jedhu kanatu homaa gadi liqinfamuu deddeemaak. Hime gaanis tiktookii kiyana jalaa gubateetiin tiktook kanarraa batee. Sanumaafuu akkasii bakka akkasii waanumaafuu akkasuma bakka akkasuma fudhadha biizii ta'e.
Gara laayifin qabne gara keessaati. jecha kee kana irratti sirbattii kaasi gaabbata irra dibaasan. arrabsee jedhee masii tan jettu tun amma laalaati nama akkamiiti nama walitti dura akkanumatti jechuudha. Maaliif nama raachuu maakiinaa arrabsee jee dubbatus miti anis nama isaa arrabsus miti muitti godheen jira waan akkanaa kanan fudhadhu anishee nama unkaan isaa miti maaliif hin arrabsi jammar maaliif Maksani. Miidiyaa kana garmalee hodhisu waan ta'eef deebi'a. Sagaleen kee dhagahamaan jiru maal? nam tokko as dhuftanii anaaf raachuu lolchiisuu barbaadan baay'isawii isin raachuu osoo hin beekin dura beekaa bar miti anaaf isa na biratti harkitan natti fakkaataa bar durmaanuu yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Isin hin beekan anaaf isa beeka ture anaaf isaa GPCdha anaaf obboleessaa saahibaa saniif nam tokko anis dalagaa kiyyaan biiseetiin innis biizii ta'eeti wallaahi ani hedduu jaaladhaan raachuu hedduu kabajaanii akkanam bakka biizii ta'e kanaa isla tiktookii yaa naarsee tiktookii yana irraa gubatee hedduun aarii argee ture sa'a sanitti anis badee inninis walirraa bannee sanuma malee waan biraa hin jiru amma naa arrabsitee jedhee gisee waan amma jecha kana fuudheen hin deemaa sila akka biratti waan biraati saniifuu waan akkanaa kan naasoo nama lama jidduu deemtanii nama raachuun immoo akkas akka hin jenne nama isin caalaanii beekuudha. Okay akkasitti fudhadha galatuma. La wanni beeku doorri asirra jirtan raachuu fi maakii wanni yoo ni godhee adda godhu maal beektanii tiktok kanarra. Gaafa taphaanii taphatu entertain nama ni godhu.